because because الحين قلت خليني اوديها لان ادري فيها تحب الطلعات، فقلت بوديها اليوم الغرية العالمية. المهم طرشت لها فويس على الواتساب، قلت لها عندي سربرايز لك. استانست وقامت تصارخ وما ادري شو من الفرحه. اوه شو السربرايز؟ يلا ام ويتنج السربرايز. الحين ابي اصور لكم اياها وادخل وشوفوا ردة فعلها. انا عارفه انها راح تسوي ردات فعل عجيبه غريبه. شوفها يمكن ناطرتني في الصاله. لا مو موجوده. كنت موجوده. Not gift. Surprise. Wait. You know Global Village? Yes. But I haven't go there. I've heard and I see on TikTok Global Village. No, come to Global. Tonight you زين خلاص والله. Madaamin akkanatti kaddaama firii guutulluu ni jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoon kun baay'ee na kufalchiise hanga dhumaatitti dhugaa laalee jechuudha. Baay'eetti na kufalchiise jechuudha. Inna sababbiin isaa bakka gammachuu kaddaama jechuun alas geechaa sin bashannansiisaa jechuma jetteef jechuudha. Kan kana hunda akkanatti gammadde inna sammuu ilma namaatiif gammachuun ni barbaachisaa. Waa hedduu jira miira yeroo tokko ka inna sababbii sanii fi dhugaa baay'ee natti tolte madaamin illee jechuudha. Agana firii nama kaddaama godhu jechuun waan guddaadha jechuudha. Inna shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoon kun baay'ee na kufalchiisee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sirrittiin kolfee dhugaa gan quufutti jechuudha. Isinillee ittiin gammadaa isiniin jedha. Madaamonni tokko yennuu sarraatenyaa jechuudha akka meeshaa manaatitti kan nu ilaalanni jiru jechuudha. Mee madaamota akkasiitti viidiyoo kana sheer godhaatu manaaf geecha. Maaliif sarraatenyaan illee osuma mana isaanii keessa hojjennu immoo yeroo tokko wanti sammuu keenya bashannansiisu akka nu barbaachisu jechuudha. Amma jennee manuma isaanii keessa sa'a 24 yeroo hojjennu agam akka sammuun keenya biizii nu ta'u jechuudha. Ani amma duraan mana haadha ishii sarraatenyaan hin jirtu turte. Dhugaa ammusiyyoo dhufe dirqama na fuutee deemti jechuudha. Dirqama na fuutee deemti jechuudha ammusii yeroo ga'utti. Hamma akkamitti achumaan bara kana Saudiin akka banameen beektu hin dhuftee jechuudha. Sarraatenyaan Itoophiyaa mana haadha. Erga sarraatenyaa sun dhuftee jammarte ana guyyaa takka na fuutee deemtee hin beektu. Isa edaa gizee sanii anaaf osoo hin taane hojii mana haadhaa jiru saniif akka na fuutee deemtu naa galee jechuudha. Siniif galeemi osoo sammuu koo naa eegdu ta'ee osoo akkanani yeroo tokko boqonnaan na barbaachisu yookaan immoo iddoo tokkotti socho'uun akka na barbaachisu doonaa yaadde gizee sarraatenyaan afaan koo beektu kuni gizee jirtu silaa na fuutee deemti turte. Dhugaan siniin jedha akkatti isaan addaan nu dhooggan jechuudha. Baay'ee natti dhagaame madaamuun akkanaallee ni jiru. Inna gizee tokko sammuun ilma namaa kamiyyuu boqonnaa barbaada. Iddoo bashannanaa deemuu barbaada. Yookaan immoo jedhanii bakka tokko yoo ta'an baay'ee nama dhiphata jechuudha. Nyaata bifa tokko galgalas ganamas guyyaas gizeerra deddeebi'anii nyaatan agam akka nama jibbisiisu jechuudha. Akkasiin jedhanii guyyaadhaan manuma san keessa oolanii manuma san keessa buluun ni ulfaata. Biyaansi torbeetti ji'atti gizee tokko bakka tokko deemuun nama barbaachisa. Anamma waggaa tokko jechuudha. Siruma doo mana kanaa gadi hin ba'ini akka meeshaatti kan mana kana taa'uu jammare waggaa tokko guutaan jira jechuudha. Aga waggaa tokko kana
ala argeen beekoo siniin jedhanii amantan jechuudha. Bakka gibbii kanaa kotteen koo gadi ba'ee hin beeku. Ani amma waggaa tokkichi kun agama akkanatti ulfaate natu beeka. Bakka sururna jedhe daduraan waanan deddeemu jedhee yaade jechuudha. Inna haa galatoomtu. Iddoo bashannanaan si fuudhee deemaa siin bashannansiisa sapiraayizii si godha jennaan maani jechuudha. Kan akkanatti gammaddee waan taatu wallaaltee ol utaaltee nama daamii gaariidha kan akkanatti saraatenyaa bashannansiistu. Mee madaamota hamtuu jedhametti viidiyoo kana sheer godhadha haa argitu jechuudha ija isheetiin. Saraatenyaa bashannanuun akka barbaachisu sammuu isaaniitii akka barbaachisu. Amma daa'imman isaanii osoo banaa gadi hin ba'in gaafa torban guutanii mana keessatti jechuudha. Mana san keessaa baqachuuf ta'u xixiqqishuun jechuudha. Akkamitti akka deemsa jaalatan iddoo tokko deemuu akka jaalatanii dhugaa rabbii siniin jedha. Torbee tokko gaafa darbanii mana taa'anii jechuudha. Agama akka bakka xafashanii waan ta'an wallaalan. Dirqama jechuudha. Ala yoo hin baane iddoo tokko yoo hin deemne hin jaalatanii jechuudha. Inna nuufis silaa wanni akkasii sun nu barbaachisa. Garuu akkasitti namni nu yaadu jiru. Takka ammaa siruma manaa gadi nama hin baasu. Ijoolleen tokko siruma osoo ala hin argin waggaa 4 waggaa 5 manuma tokko keessatti dhugaa manuma tokko keessa jiraatanii hojii qofaan yeroo hundumaa sammuu ofii biizii godhanii gaafa galaniiyyuu suuqii geechuu didanii shi'enni irraa qofa waan isaan barbaachisu xalabatanii maqaadhaa Saudi Arabiyaa jiraatanii Saudiin maal akka taate osoo hin beekin manuma tokko qofa keessa jiraatanii kan galan hedduutu jira jechuudha. Maqaan hin oolu biyya akkanaan jiraadha jechuun maqaa qofaadha jechuudha. Garuu kan siruma gadi hin baanetu jira. Ani doomnan deddeema beektanii jira wajjin. Bara kana bakka arga sarraatenyaa mana haadhaa fidanii na fuudhanii deemuu dhiisan malee duraan sirriitti na fuudhanii deemu jechuudha. Urfallee hin deemnaa, mana haadhallee hin deemnaa, iddoo tokkollee sirriitti isaa wajjin deemaa jechuudha. Innaa amma garuu erga sarraatenyaa afaan koo haasoftu fidanii na fuudhanii deemanii gizee haati isaa ni deemtu sarraatenyaa isa fuudhanii deemu yoo wal argan jedhu akka nu wal arginu hin barbaadan jechuudha. Waan isin garramu. Akka waan ani gorsee akka ishiin hojjennu kan akka baddu akka hin taasisu mee gorsa kiyyaan baddi ishiin kaayyoo ani deemi jedheen deemti ishiin sammuun ishiin oofuu sammuun qabdu ishiin maa sammuu ishiitiin hin jiraattu dhugaa baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Hundaafuu jechuudha yaanni isaanii astасaasabiin isaanii tokko astасaasabii gadaantummaa kan qaban ni jiru sarraatenyaadha jechuudha. Guyyaa tokko nullee ni bilisoomna garbummaa jalaas ni baana. Waaqni yoo jedhe immoo gola Oromaatitti hin hafnu siniin jedha hordoftoota kiyya dhugaa baay'ee natti tolte madaamittiin tun mee sheer godhaatuma shee anama madaamti jetta sheer godhadha maan rakkadhe alaaltu dhugaa sapiraayizii na godhuu qabdi halaas laalte sapiraayiziin akka na barbaachisu beekuu qabdii no bakka hinde sarraatenyaas bariin barbaachisa maaf nu barbaachifne sapiraayiziin wanti garaagaraa sirriitti nu barbaachisaa siniin jedha inni aganumatti booharaa siniin jechuufan. Madaamota sammuu hin qabnetti illee isinillee sheer godhadha. Madaamonni sammuu hin qabne argitee akka sammuu godhattuuf jechuudha. Galeemti dhugaa baay'ee na kofalchiiste sarraatenyittiin immoo madaamii afootti akkasitti ol utaaluu gaggalabbaxamuu akka wayii tatta'u viidiyoo hanga dhumaa odoo isinii galche inuma ciccittu jechuudha kolfaan akkaataa ishiin itti taate jechuudha. Innaa chaanaalii kiyyaaf sodaadhin irraa mure malee osoo viidiyoo hanga dhumaa isinii galche fincaan fidhattu jechuudha. Gizee asii ol utaaltee mana keessa fiiddee sirbitis natti fakkaate jarri gurraachi kun isanuu wantoota akkanaa hin jaalatu sirba biyya isaanii kinu kan gara bakka daallee qofaan dannasan tokko dannastee ol utaaltee babargaafattee utaaltee eeban hin qaanoftuu hin jedhe madaamuma fuulduratti akkas yoo taatu garuu ani nan qaana'e garuu haa kolfu malee na qaana'e kaandee ani garuu akkasii aguma fedhe soo ta'e akkasiin danda'ama natti fakkaatu. Hundaafuu jarri gurraachi xaaxaan qabanii kanumaa fi dhaasiniin jedhaa. Madaa'imii ajaa'ibaatu fi madaamiin akkanatti madaamii afootti firii ta'anii akkana ta'u madaamii ajaa'ibaati haa galatoomtu jedha. Egaa viidiyoo kiyyammoo asumarraanan xumuradha. Turtiin na wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Viidiyoon kiyyaa isinitti tole laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan gara nama biraatitti dabarsaa isiniin jedha. Asumarraa warroonni na jajjabeessaa jirtanii warroonni nuuf jabaadhu naan jettan hundi keessanuu naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.